Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xinnoo shafaqaatu nu rakkise. Ijoolleen tokko tokko yookiin liivii seenuu isin rakkise. Ijoolleen danuun akkaataa itti liivii seenafaa rakkisaa jira. Liivii yoo seenuu barbaadan bakka nan tuqe tanaatu jira. Iddoo san erga tuqxan booddee bootaa laal liivii jettu tan argite bakka liivii jettu tana idiit gootu erga idiit goote booddee liivii mata duree barreeffadhu siin jaa achuma mata duree erga barreeffatte booddee seenuu dandeessa. Gara communitytiin yaada yoo qabaatte help center ka jedhu kan asiin itti barreessuu dandeessa. Yoo tuqtuqtee rakkoo godha qabaattes achiin sirreeffachuu dandeessa. Waa tokko ammaas report problem ka jedhu kanallee gaaffiillee yoo qabaatte achiin gaaffii kee dhiyeeffachuu dandeessa. Community ground ka jedhu kanallee asiinillee dhaleeffachuu dandeessa. Ijoollee tokko tokko kan copywriting irratti ergamuutu jira. Haala akkasiitiin sirreeffachuu dandeessanii. Karaan garuu danuutu jira. Karaan biraa kan seenanis jira. Asiinis seenuu dandeessan. Karaan danuutu jira. Kanumaafuu barnoonni itti fufaa jabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen keenya namoonni tokko fayyadamtan fakkeenyaaf viidiyoon teessan akka share jettee nama bira hunda bira gahuu dandeessu. Achitti buutu erga siitingitti buutan achitti buutanii pirinspeekilii ka jedhu kana laal asitti buutu yeroo bakka sanitti buutan yeroo achitti buutan daataa kana clear gootan yeroo daataa kana clear gootan namni barbaade follow isin godha like isin godha jechuudha. Kanumaafuu karaan biraa danuutu jira. Akkaawuntii teessa yoo sirreeffachuu barbaadan meega akkaawuntii ka jedhu kana achitti butanii akkaawuntii sirreeffachuu dandeessanii. Security endatu loogaat ka jedhu kana achitti butanii loogaat gootu. Waa hunda fakkeenyaaf business ka jedhu kanallee asiinillee waan barbaadan barreeffachuu dandeessanii. Baalaansii isaa profaayilillee waa hudduu asiin hojjechuu dandeessanii. Barnoota tokko tana xiqqishoo waliin ilaallaa. Yoo shafaqaan naaf bane isiniin argisiisa. Teknooloojiin guyyaan wanti haaraan argamaa jira. Yoo shafaqaan naaf bane isiniin agarsiisa. Shafaqaan na rakkisaa jira. Yoo shafaqaan na rakkise isiniin agarsiisa. Fakkeenyaaf viidiyoo waraabuu deemnaa jennu. Viidiyoo waraabuuf deemnaa. Amma viidiyoo waraabbachuu deemnaa. Isin viidiyoon teessan akka yeroo hunda nama hunda bira geessu jechuudha. Erga bakka sanitti bunee viidiyoo waraabne booddee fakkeenyaaf viidiyoo tokko irra gadhiisuuf deemna. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko gadhiisuuf deemna haa jennu. Viidicha gara booddeetti nan naqaa. Viidiyoo tana gadhiisuu deemna haa jennu. Erga viidiyoo tana gadhiisuu deemne gadhiisuuf deemna. Qubee gurguddaa kana barreeffachuu qabdan mata duree maaliifi waan isin gadhiistan yaada keessan namni hundi akka argu jechuudha. Qooyi xiqqishoo shafaqaatu na rakkise haa banu qooyi. Eessatti buuti beektaa? Riqicha kanatti buutu yeroo hunda laal. Fakkeenyaaf viidiyoo gadhiisuu barbaade riqicha sanitti buutaa. Riqicha sanirratti yoo buute viidiyoo ati gadhiiftu
addunyaa guutuutu arga jechuudha. Nama guutuutu argaa yeroo gabaabaa keessatti nama bira dhaquu dandeessi jechuudha. Kanumaafuu haala kanaan itti fufuu qabdanii warreen viidiyoo sheer gootan haala kanaan achiin sheer godhaadhaa. Yeroo gabaabaa keessatti namni danuun isin arguu danda'an isiniin jaa galatooma ulfaadhaa.